Malu saya dah. Saya dah. Dong santai sebentar bisa tahu. Santai mit saya. Amma kan darbat tu kau. Wayne Beza. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbi nan garramame dhugaa dubbachuudhaaf nan garramame isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Inde Roozaan ispoortanyaadha maannat Beezan ispoortanyaadha lakka indi godiidhuma isaan goote jechuudha. Godii akkuma argitanitti isaan xallasiistee nama lama lafa bubuustee jechuudha. Ana garuu jechuudha namni akkana dasna jedha dhugaa rabbi jechuudha. Gizee nama faana wal lolan garuu ispoortanyaa ta'anii bar nama rukutuudhaaf ni yamamuu fi maalifiin garuu ofirraa takalaakaluu hin dandeessi jechuudha. Ofirraa dhorkuu amma namni yoo lolaan itti dhufe yoo waan tokko ofirraa dhorkuu hin dandeechi amma kun waan tokko rakkina biraa irratti fida jedhee hin yaadu. Garuu immoo ispoortanyaa ta'anii itti himamaanii jechuudha. Hin dhorkamani waan akkasitti lafuma bakkoo hidhumatti nama reebanii hin dhorkamu jechuudha. Haa ta'u malee garuu ofirraa dhorkiteetirti. Isaan zadee irratti yaadatanii maal akka isaan godhan argitanii jettu miti. Prank irratti hojjetanii bar. Prank irratti maal ta'an ofii isaaniitti deebi'anii prank ta'an. Irreebamanii bar. Qoonqodhaan namni akkana namanti ni jedhaayi. Wayne dhugaa dubbachuudhaaf akkuma malee gootanii jechuudha. Inna garuu beezan ofirratti hin dhiisne. Dammo uffata akka intinitti akka musliimatti uffadhu kottuudhaniini shiitii uffattee jaabashii godhatteeti kan isheen natte nyaata roozii minaaminatu hojjetameeti jiraadhaani roozitti immoo hin jaallatti natti fakkaata akka isheen jettutti akkasittiin doobsanii maal godhanii barakiinaa geessanii fidhagan jechuudha. Barakiinadhaan pirankii ishii godhanii garuu isheen immoo ishii jettee barakiinaa isaanii irraa fuuteetuma maal goote isaanumatti deebiste jechuudha. Isaanumatti deebiste siin jedhu ulee isaanii ittiin godhatte isaanumaan dabadabdeeni argatanii raawwatanii taa'anii jechuudha. Argaa isaanii bisma. Innaa baay'ee tokko nagarramanii garuu naasanii qabdee lafaan dibbi gootu natti tolte baay'eedha. Akkasii viidiyoo Sumayyaas argitaniitii jirtu baay'ee tokko nagarramte Sumayyaanis hojiin namaa garaagari wanti hundinuuyyuu akkasuma Roozaan maalitti qabattee isinitti fakkaate Roozaan beezaa akkas gochuun ishii qoricha ala darbe waan ishee nyaachisteef sababa sanaaf jechuudha. Qoricha na nyaachistee kanaaf atis waan garaan koo na guggubdee fi guggubatuu qabda jetteeniti jechuudha waan kan isheen goote. Haa ta'u malee immoo garuu mucattiin baay'ee ofirraa dhoorkiteetii jirti. Gin nama amanuun dhuguma dubbachuudha fi wanni kun barumsa namaaf ta'a. Unnati lamannaa gara jechuudha. Namaaf barumsa ta'a. Akkamitti namaaf barumsa ta'a yoo jettani namni tokko nama amantee raawwattee bakka akkanaatti kootu bakka akkasitti kootu yoo siin jedhani nama amantee hin dhaxxaate jechuudha iddoo sanatti. Garuu namni suni maal sii qopheessee akkas eegu ati hin beektu jechuudha. Maal akka namni sun siif yaade ati hin beektu. Garuu ati waan qulqullinnatii qabduuf keessi kee waan qulqulluu ta'ee fi qulqullinnatiidhuma keessa na qabattee raawwattee bakka si waamanitti bakka waan siin jedhan sana irratti argamta. Giin namni sun immoo keessa isaatti sharrii yaadee raawwatee sirratti waan hin taane waan sirraan eegamne waan si miidhu sirratti raawwata jechuudha. So barumsa guddaa qaba viidiyoon kun gaafa jalqabarraa kaastanii hanga dhumaatti yoo laaltanii barumsa guddaa qaba jechuudha. Sijjammar isaan obaasuudhaaf miti. Suma dhugaayu jalqabumarraayyuu akka itti dubbataa turanitti piraank irratti hojjannaa jedhanii jechuudha. Haa ta'u malee piraankii yoo haa ta'u malee barnoota qaba jechuudha wanni kun.
nama baay'eedhaaf barumsa ta'a. Fakkeenyaaf amma roozaa mataa ishiitiif barumsa ta'aafi. Namni bakkuma isheen jirtu bakkuma jedhanitti kootu gaafa isheen jedhanii hin natti jechuudha isheen. Akkuma argitanitti egaa yeroo viidiyoota darban keessatti akka arginetti bakka itti waamamte hundumatti iyyuu deemtii turte jechuudha. Deemtee raawwattee maal gooti waan isii nama beektu dhaqxee bakka isaan jedha sanatti hin natti. Garuu miidhamti hedduun isiirra gaheetii jira. Sababa sanarraan kan ka'e nama jaalatturree dhabdeetii jirti jechuudha. Sinigalee kuni barnoota isheedhumaaf iyyuu barnoota ta'uu danda'a. Namoota baay'eedhaafis barnoota ta'uu danda'a jechuudha. Viidiyoon kuni barumsa guddaa of keessaa qaba. Haa ta'u malee argattanii jirtu qoricha keessanii ofirraa isin dhoowwiteetii jirti. Piraankis haa ta'u odoo dhugaallee ta'ee akka waan sana ofirratti inni ilaallee of harkisiistee jechuudha. Ofirraa harka dhoorkitu argisiistee jirti jechuudha. Innaan immoo waan isin dhibu akka ilaaltanitti hii jetteen gaafa sana akkasitti dubbatanii naasuun takka keessa isheetti hin dhufne hii jetteetuma bakka bashii gootee ilaaltee gaafa mucattiin irra naannoftumaaf narra naannofti jetteetuma ofirra gaggaragaltee ilaalte gin namni keessi isaa onnataa namni onnee qabu tokko sodaan qabu jechuudha. Sodaan takka keessa isheetti hin dhufne sodaan qabdu turte jechuudha. Gaafa sana akkas jechaanii turanii gaafa isaan ija hidhanii dhugumaan waan sixootaa kennaniif itti fakkaachuu danda'a. Jarra kana bakka garaan isaanii natti qulqullatee jira, wal jaalannee jira, hiriyyaa gaarii taanii jira jettee raawwattee yaaduu dandeessi jechuudha. Garuu dhumarratti immoo gaafa wanni kun isheetti qunnamamu maal jettee ani tasumayyuu nama hin amanu bakka nama kamiyyuu hin amanu jedhee keessa kootti yaadatti ture jettee nama kamiyyuu yaachisa jechuudha kun nama amanu bakka kamittiin nama amanuun hin danda'amu kan jedhamu yaachisa jechuudha nama kamiyyuu. Yaanni ishii yaaduma gaarii ta'ee osoo jiru ofirraa dhoorkuun ishees na gammachiisee jira. Yaanni isaan qabatanii dhufanis immoo maaliifin ajandaan isaanii baay'ee natti toleetii jira. Barumsa nama baay'eedhaaf hin ta'a. Namoota bakkuma arganitti hiriyyaa godhatanii bakkuma arganitti kootu gaafa namni jedheen deemaniif akkasuma immoo nama ittiin wal lolan beektanii keessattuu nama itti garaa keessa quuqama walitti qaban kana dura waa tokko waliin jedhanii wal aarsanii jiran amananii raawwatanii qophaa ofii nama gaafa bira deemanii maaltu akka nama muudatu barnoota irraa nuuf kenneetii jira jechuudha. Wanni kuni barumsa guddaadha. Ba'uunat baay'ee barumsa guddaadha jechuudha. Haaluma kanaan itti fufaa hin jedhanii egaa wal miidhuudhaan osoo hin taane haalli piraankichi isaan qabatanii dhufanii haala baay'ee namatti toludha. Barumsa guddaa namaaf kan dabarsudha. Akkasuma immoo onnee qabaachuu namni gaafa wanni tokko sitti dhufu ati onnee qabaachuu qabda jechuudha. Sodaa qabaachuu hin qabdu onnee qabaachuu qabda. Amma beezan onnee qabduun ofirraa jira kana dhoorkiteeti jechuudha. Nama kamiyyuu hoo ta'eeni ofirratti hin dhiistu jechuudha. Akkuma arginetti baay'ee bareedduudha baay'ee gaariidha haalichi isin qabattanii dhuftanii. Kanaan dura hoo nu aarsitaniillee jiraattanii har'a immoo wanti isin nuuf qabattanii dhuftan barumsa guddaa nuuf dabarseetii jira isiniin jenna. Galatoomaa ulee keessan argattanii jirtu haaluma kanaan itti fufaa dabaddabamaatu jechuudha.